gaafa namni sitti himate ammoo dirqama qabda dhayitee gaafachuu. Namni gaafa waa nama bira kaa'ate gaafa namni waan sannaa gaafadhu jedhe dubbii nama aadaa ta'e natti dubbii namaatiin buluun hin taatu namni dhufeesi gaafata. Waan tokko waa laalanii Oromoon gaaratti waa nam tokkochi gaaratti jechuun hin ulfaata. Egalee namoonni baay'een aarsee akka Mubaarakii fi isaaniitti akka dhuunfaatti wal takaraakkaruu dandeetti jarri kun. Wal arrabsuus dandeetti. Namni yoo rakkoo qabaatte namuma gattaa'ee gaaddisatti waan kana laala. Haa ta'u malee ijji nama odoo nama laaltu odoo ijji nama argitu namni waan kana ga'u ka duubaan ragaan nama jiru waan yookaan namni lafaa ka'ee nama himatu namoota kana hunda keessaa nama 800 jala ka ga'u bakka kana jira. Namoota kana keessaa namni maa dhufee nama biriin himati. Maaliif isa himate? Bakkuma waa jiraniif namni nama himata. Namni ammoo gaafachuun dirqama. Haa ta'u ammoo afaan baalaguun kuni afaan walitti taruun kun khayrii miti. Dhugaa rabbii dubbachuu namni kunillee namuma dhufee waan kiyya naasofii bakka kanaan rakkadha jedhee itti himata. Namni itti himachuu baate achi as bahee wanni inni dhimma namaallee qaaquuf yookaan waan namarraa akkanaan ofirraa kaasee haasa'u hin jirtu. Alaa kulli haali rabbi faayidaa godhu karaa ittiin deemamuu qabutti Oromoo naannoo san jiru nama bakka san jiru karaa seeraatiin nama kana seeraanurraa fuusisuu hin danda'a. Biyya seerri hin jirre kan inni jiru. Seera dhiyeessuu hin danda'anii waan kana irratti karaa seeraatiin hojjetanii irra caalaan mallee dhaamsi hin qabu. Gamarran teenya yoo rabbi sodaattan. Abboo jirana namni mallaqa keessaniif isin jaalatu muka haa nyaatu dhagaa. Mallaqaaf dhiira isin jaalatu adda baafadha. Ka jireenya keessan namummaa keessan jaalatuuf ka mallaqa keessan jaalatu adda baafadha baradha. Abba margitanitti mallaqa keessan kolfitanii namittiin shawaa dur jetteeran kokkolfaa ulfaa'ee bobbooyaa da'ee jetteeran san hin ta'ina. Kokkolfaa kennitanii bobbooyaa booda namni kun marti sababa keessan xiqqaataa. Sababa nama lama Oromoon guutuun xiqqaataa jira arrabsamaa jira jechuudha. Kanaaf yoo dandeettan obboleeyyan teennata shamarranii ta biyya Arabaa jirtan. Mallaqa keessan qabadha. Haga dandeettanii mallaqa keessan maatii keessanitti ergadha. Baalagee akkanaa ka afaan laga dhaqu ka bakka fedhetti akka saree nama duutu mallaqa keessanitti kennitanii fillee galaafattanii namallee narrabsiisina. Haganuma isinii jedha abbaa gadaa nagatti naa oolaan amma hojiirraa galee halkan hojiirra bulee. Jeneraal. Yoo. Waan baranaa sana. Carraa gisee tokko naa kennuu dandeettanii. Sii kennina qoy arme. Ka baranaa sana argitee? Yaa. Kam? Ka baranaa ittiin teessan argiteettaaf? Hin argine sima eeguu jira bar. Akka ajaan bayra kalas. Allahu akbar. Walla. Wallahi. Ciao bakka sagalee naa kaa'i. Si dawwalaas. Ayyee. Ajaan akka gaarii itti baheen siin jedhe. Ciao. Taate baabaa keessa. Salaamu alaikum abbaa gadaa Oromoo keessa. Eshi. Harmee qoy. Muhammad yoo jala jiraattu torba barreeffadhu gala. Waalaikum salaam ayyee nagaa antura abshir. Muhammad dhiifamaa wajjin torba barreeffadhu. Tusi ennoo si sila dhukeen irraa ka'ee fannii nuti taate. Muhammad obboleessa keenya kabajamaaf jaallatamaa kan daqiiqaa 10 meeqa waliin haasofne kottu si barbaada. Muhammad kottuuti mucaan dhufteetti torba barreeffadhu. Namni biraa torba barreeffatina. Muhammadii barbaada. Muhammad waliin haasofnee jirra waan ta'eef dhimma jaraa akka gadi bu'u uummata gaafannee sadii barreeffadhu Muhammad. Muhammad sadii barreeffadhu. Dhimma Muhammad gadi buufnee dubbanna. Kabajaan naanaase. Live maal abbaa kee sadii barreeffadha. Qonnaa gabaa qoy buloo kiyaasi si buusa. Kottu. Muhammadiin ta'iniiti gadi si buusa inshallah. Live inni jedhu isaa gifti. La inni amma la asin isinin dhufuu diddasa gara keessatiin garuu na arrabsaa jira. MA dha maqaan isaa. TikTokiin saamu. MA dha garuu asin kun gara TikTokitiin na arrabsaa jira. Okay.
سيارة ساجرة rabbiin akka kan kee kana nama maaliin maal ani irraan galle garuu waan isin wajjin jiruuf waa baay'ee barreessaa jira sa'aatima ammaa kanaa. محمد MA gabaa jedhaan barreeffatu. محمد النفتو ما نسيف بني هاي محمد تربة بريفت هاي عندي بيتي ساعات سقالتي بيدلنا كذا ساعات ما سقالي وما تكينا وأولي لا ساعات ري محمديني سيدا فيرين لكن يا أخوان أنتم كنا أوبسا ومحمدي ولي ناسورني كيسان سيارة بسارة جيفتيكو كنو galana natti barreessa. bakka dhiisi deebii isaa uummata dhaggeeffachiisa. naannoo amata afur akkasiiti. Sagaleen kun eenyuun isaa? Inni kanaa bisiin kan wajjin turre amata dheeraadha. Fakkeenya yoo xiqqaate minimum naannoo amata afur akkasiiti. Sagaleen kun isaa? Sagaleen isa Ayyee mi'uutii qabadhaa dhaggeeffadhaa. Yoo asiin asoo didee dhufuu didee na gowwoomsuu barbaade ayyee. Inni kanaa bisiin kan wajjin turre amata dheeraadha. Fakkeenya yoo xiqqaate minimum naannoo amata afur akkasiiti. Ayyee. So amatoota kana wajjin turre anaaf siin akka jaarsaaf jaartii wajjin turanii beekte jechuudha. Yaani jireenya biyya namaa kana namoonni fakkeenya yoo walitti dabalaman akka jaarsaaf jaartii jechuun wantoota baay'ee wajjin mana qabatanii wajjin jiraatu. Asbiyallah wala amala kilfiiki. Anis na gargaarti anis nan gargaara haala isa Maaltu iyyisiise godhetti koo? Ni jirti hin jirtu asirra dhufuu dhiisuun saayyuu siif ragaadha. Nan nufa mana baay'inaan jedhee kana hunda naanaasa'ee si galee Anaan immoo na naanaasa'ee nan nufa naan jedhee ka'ee dhiisuun saatu siif ragaadha. Mi'uutii qabattee dhaggeeffachuu dandeessu boo? Okay, sorry. Yoo barbaadde soba jechuun mirga keeti. Dhageessee yoo barbaadde sobaa ni sobaa jira yoo ta'e mirga keeti. Garuu naa obsi. Okay, bismillah. Inni kanaa bisiin kan wajjin turre amata dheeraadha. Fakkeenya yoo xiqqaate minimum naannoo amata afur akkasiiti. So amatoota kana wajjin turre anaaf siin akka jaarsaaf jaartii wajjin turanii beekte jechuudha. Yaani jireenya biyya namaa kana namoonni fakkeenya yoo walitti dabalaman akka jaarsaaf jaartii jechuun wantoota baay'ee wajjin mana qabatanii wajjin jiraatu. Yoo isin mallaqa wanti fakkeenyaaf mallaqa isaanii isinis na gargaarti anis nan gargaara haala isa wajjin jiraatu turre jechuudha. Ayyee. So haala san keessatti achi yoo xiqqaate amata sadiif wayiif hin ta'a jechuudha. Amata afuris ta'uu baatu jechuudha. Tarii jechuun kan fakkeenyaaf ati nama yookaan waa gaafattoo ta'e isii irraallee wayii gaafattaa ana irraallee wayii gaafattaa waan isin jirkaallee fuutee isii gaafachuu dandeessa jechuudha. Ayyee. So wajjin turre gaaf kaanii bakka hin dhufee karaarri kun dhufe. Ayyee. Karaa dhufe akka warqaa wajjin dhufee ani jechuun kan sitti meera sadumaa akka anaaf si akkaniiti wajjin jiraatu turre maallaqa isin himattu kana olis ta'uu danda'a. Ammallee ammoo himannaa seera biratti illee himattee wakka lafa jiru jira. Jechuun diraama kuma furtamaa akka sibiraa qabdu sagalee kee jira jedhati. No, fakkeenyaaf sana olii ta'uu danda'a. Kan isin jettu kana olii ta'uu danda'a. Booda umarraa karaa kun dhufee gaaf karaa dhufee jedhe ofii kiyyaana Oromoo hojjechiisuuf waan ofii kiyyaa itti yaada kana jechuun Oromaa bira namni kaayaadha. Oromaa si hojii isin hoosiin jireera waliin jiraannaa wajjin fuula dura keenya hideema jennee waan qabuufannee fi Oromaa si hojjechiisaa bakka biyya kana keessatti meebii kana booda waan dhufu hamaa ta'uu danda'a. Oromaa si hojjechiisaa yaada kanaan akkaasee jechuu kaa'eef. Booda yaada kana kaa'ee fi naayidaa turtee erga naayidaa booda dhummaarra ofii jennee walii gallee Oromaa si jammasiiseef. Oromaa jammasiisee fi naannoo ji'a waan akkasii osoo hin gahin kanaaf si wal'amne sababa isiin namoonni bira deemtee bultee fi hin beektisiin jechuudha. Wal'amne jennaani aartee isiin kana sadi bakka Nama bira deemtee bultee jennaa wal'amne ayyee. kanarraan kudha deemte waan ta'eef Oromaan har'uullee amma na busnaan jette.
وانا سنجري كان يسيق أفشل اللي سجوا عسين كجبا يلعب في الجوع قال ما كان جت ولو اللي جنان أوكي نكون قواني أنا سويت ودي بنا سرنا قوي ينجروا جده جرو مسنا والله ما بوس إنت جوجو والله ما بوس إنن بودا تكتة بودا ديبتي لا لتنا نص أفدي أتو صاف وأتو صاف بودا ديبتي ديفهم واني بكنا ناري روسني نمو كان سليم مال نانجت بودا بريت أشكال سليجرا وفي جن كيتي أسوتي أنا وانا كنا كراتني بس كان قوميتي سبيتا وان كاينو جنة سوا كنا بيتش كنا سليجرا جده بودا وجه والله أنا بوسي جافاني تبغى ترتينا نوجا ولولي فكر كربانة وتنجفني بودا يمتي لما أوفيسي دايتي أكسرتني بيتي بيتي سينجت شو لو كان مونا مسيرة بيخنا بيسوني لقى هجوم نتالي بوفيسي دايتي نايمتي سير بيخنا غير ورتي ما كما بيخنا غير همنا في جاب كيسي فكين نواني ما له سنير بيتا وفي ميديا كانت تمشيو كنا بري كنا هينكن نا وصانو ما مسين حيوان جوزاتي يدي سير نبي أنا فكرتي كامباني كيسات ما تفيزا تكبر وتونا obboleettii yaa deeqa sagaleen hundinuu na bira jira gatteef deeqa diddamaa deeqa kudha jaabuutu na bira jira gatteef rakkoo qabu na bira jiru ati isaa wajjin jiraataatti nama wajjin bulteettaa giiftii ko wanti inni haasa'u kun dhugaadhaa Mubarak kaampaaniin kiyya kanaan jedhe ka siisterii isaatti argamu. wanni inni haasa'aa jiru kun dhugaadhaa Toba inni shimaa dhufuu dide otoo haqa qabaate an haqaan deemaa jira bar an wallaahi wabilla waggaa sadi keessa guyyaa lama wajjin ciisa jedhee duraayyuu haqa barbaada haqa dubbadha. Obboleettiin isaa obboleettiiti naan jette. Ani sin beeku isatu natti fide waraqata kan kee naan jette. Appilaayyuu birrii kiyyaan sii godhe gadde aanaa naan jette. Yaani abbaan Khadija namni Khadija jedhamu waraqanni isii haa bahuu fi eessa birrii jedhee san na fide waan ta'eef gaafannaan Khadija namni jedhamu birrii hin qabdu kaansil godhi naan jedhe. Jette kun sagalee obboleettii isaatu jira Barzuleekaa Abdurroo jedhamti. dhaggeeffadhu tokkoffaa dhagahi tokkoffaa nageessa Agaaja. tokkoffaa namni kun akka jaalalleetti wajjin jiraatan moo wajjin hin jiraanne Hinjiraanne an qur'aana qabadhee si kakadhaa guyyaa waggaa sadii keessatti jechuun ila maatamni hin jira ka biyya galuudhaaf innan ani naman qabu miski ani si agarsiisu hinjiraanne bakka hinjiraan qofanaa deebisi akka fedhenditti wajjin jiraatan mana wayitu qabannee wajjin hinjiraan tokko tokko kun jiraannaan ani dhimma antinaa keessa hin galu kun yoo jiraate dhimma fireendii keessa hin galu guyyaa tokko waliin argine atiif inni footoo kee hin qabuunni of hirkaa Mubarak waggaa sadii isin Allah deebii gabaabaan barbaada footoo qaba moo hin qabuunni footoo maal footoo kiyya gishii gaafadhu kaayisa footoo viidiyoo wajjin kaatan footoo hin qaba moo hin qabuunni yeroo bakka hojiitii bahu alatti ol argina birri narraa fuudhuuf booyeraa hin beektan ijoolleen Dubaay keessa booyeratti suuraa wajjin kaane suuraa si erguu danda'a. Maallaqa itti kennite achinaa kaa'i jettee kan itti kennite qabda. Ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maallaqa itti kennite birri kuma jahaa waraqaan naa hojjechiisi jedhee ni jira eeyyaan birri nyaatee kaampaaniin jige jedhee jira soba kun eeyyaan. Waraqaa naa hojjechiisi malee birrii ati itti kennitee achi naa kaa'i jettee jira. Waan jedhe si hima. Ani naan jedhe. An afaan Oromoo naa saaxilu. Qabdu sii kafalaa diraamu kuma 40 jedhe sagalee si erge miti. Waan na amane qaba sagalee kana keessatti. Birriin ati lafa naa kaa'i jettee jira. Rakkadhe waan jedheef gargaaree tureenis jedhee biraan durmalle jedheeni ture garuu dubartii lama narra ergee jireenya godhadhee jira birri kan keessii kennu jedhanii jira. Dhaggeeffadhu abbaa kee shaneen qabee jennaan kan inni sii kafalee sii baasee jira. Hin jiru sumuuni cabduun hin jiru. Abbaa sii shaneen qabee jennaan birrii guddaa kafalee baaseeraaf jedhe. Toba abbaa kiyya lakkoofsa sii kennaa faazariif biraazarii gaafachuu hin dandeenye. Abbaan kee hin qabamne?
abbaan kiyya qabame anuu birrii hin ergineef gatii inni narraa guuruuf ijoollee biyyaattu baase namni firaa walitti fuudhee. Birriin inni abbaa keetii shaneen qabnaan. Sumuuni cabdu wanni warra kiyyaa inni buuse tokko hin jiru abbaa kiyya bilbila sii kenna. Qoy. Qabatama dhibee kana waa'ee jaarsummaa jinnii maal dhufee dhufan hin beeku. Seeratti wanti taanaan faayidaa dhugaa dubbachuudhaa fi miidiyaa as dhufu gatii waan hin bisiniti. Sattee dhumame. Dhuma likin tamu jalan. Dhuma nasiifan badasa. Abbaa keetii